وتبجى فربركم على ما في دي ميجا كوجمتو تداوت تخين يكم ولتان شبو ميدرا ودوم ما فكمنون اسنتي ما شمس بشري دررتي ما توتودوتي أبان غدا غوبنا هولا مشين سوتا ورانا بلسم مورما منين عمل سرسا ورما كي سيدا جيران رات الان إسان دقبو مركنيسن gamtaan Afrikaa fi IGAD waa'ee filannoo Itoophiyaa ilaalchisee ibsa jalqabaa kenneeti jira. Itoophiyaan liqii haaraa doolaara miliyoona 468 argachuuf ijame. Dhaabbanni maxxansaa jaakiin murtee abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa hayyama hojii addis istaandard haquu mormuun himata mana murtiitti banatee jira. Helikoophtarri humna waraanaa UK kufee caccabuun namoonni 3 lubbuu dhaban. Babal'ina oduu tanaa akka itti aanutti nisiif dhiyeessaa na wajjin tura. Abbaan gadaa goobana hawlaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mana amala sirreessaa Oromiyaa keessa hidhaa jiran irraa xalaan isaan dhaqqabuu mirkaneessan. Miidiyaan addis istaandard gabaasaa ganama kana qabatee been akka ibsetti abbaan gadaa Tuulamaa goobana hawlaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo kanneen manneedhaa garaagaraa keessatti adabbii hidhaa irratti murteeffame ilaalchisuun akka jidduu seenanii fi hidhamtoonni xalayaa garee isaaniitti barreeffachuu mirkaneessan. Akka miidiyaan addis istaandard gabaasetti abbaan gadaa goobana hawlaa xalayaan kun miseensota waraana bilisummaa Oromoo manneen hidhaa akka Shaashamannee Baatuu fi Adaamaa jiran irraa isaan dhaqqabuu fi hidhamtoonni kunneenis tokkoon isaanii murtii hidhaa waggaa 8 hanga 20 akka itti murteeffame ta'ullee dabalataan himanii jiran. Torbanata darban xalayaan maqaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiran jedhamee miidiyaalee hawaasaa gubbaatti naanna'aa turuun isaanii yaadatama. Xalayaan kun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kan hidhaan cimaan irratti murtaa'ee iyyata isaanii kan abbaa gadaa Tuulamaa fi akkasumas waajjira abbaa alangaa Oromiyaatiif barreessaniiti jiranii jee. Addis istaandard akka jedhutti dhugaa ta'uu xaleechaa qofa isaa mirkaneessuu hin danda'u. Xalayaan kun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo waamicha nagaa hangalan 100 ol ta'an hidhaan cimaan waggaa 3 haga waggaa 24 irratti murtaa'ee manneen hidhaa keessa jiru kan jiru of keessaa qaba. Abbaan gadaa goobana hawlaatis xalayaan wal fakkaattuu isaan dhaqqabuu mirkaneessanii jiran. Ta'ullee hidhamtoonni kunneen hundinuu kanneen yaamicha abbootii gadaa fi haadholii siiqqee fudhatanii galan qofa osoo hin taane kanneen humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa irratti booji'aman kanneen waamicha nagaa fudhatanii galanii fi kanneen iddoo adda addaatti osoo socho'uu qaban fa'aa ta'uu eereeti jira. Abbaan gadaa goobana hawlaa hundi isaanuutu ilmaan Oromooti waan ta'aniif kanneen yaamicha fudhatanii galanii fi kanneen lola irratti booji'amanillee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin jidduu seenanii araarsuu fi carraaqqee taasisaa jiraachuu dubbatanii jiran. Xalayaan iyyannoo kun isaan erga dhaqqabee baatii 3 guutuu dubbatanii dhimma kana ilaalchisuun qaamolee dhimmi ilaalu kanneen akka qaamolee bulchiinsaa fi qaamolee nageenyaa dubbisuuf yaalanis akka itti hin milkoofne abbaan gadaa goobana hawlaa dabalanii ibsanii jiran. Rakkina kana ammoo osoo baalli isaanii dabarsanillee faana bu'anii kan hordofan ta'uu himanii jiran. Rakkoo nagaa Oromiyaa mudatee jiru irrattis abbaa gadaa goobana hawlaa baay'ee akka gaddan dabalanii dubbataniiti jiran. Gochawwan ilmaan abbaa tokko gamaa fi gamanaa wal waraanuun qe'ee Oromootti ibidda qabsiisan sirrii akka hin ta'in ibsuun furmaanni isaas mareedha jaan abbaan gadaa goobana hawlaa. Kanaan duratti carraa argatan kamittuu fayyadamuun nagaa lallabaa akka turan kan himan abbaan gadaa goobana hawlaa bakka aangoonni mootummaa federaalaa fi naannoo argamanitti nageenyaaf waamicha taasisaan ture jechuun dubbataniiti jiran. Walumaa galatti abbaan gadaa goobana hawlaa hiree uummata Oromoo milkeessuu fi nageenya Oromiyaa keessatti mirkanaa'uu akka qabu ibsuun qaamni araara buusuuf kaayyeeffate kamuu jiddu galeessa godhatee qaama lachuu irratti nageenya akka dhufu dhiibbaa gochuu akka qabus dhaamaniiti jiran. Waldhabdee waggoota 7 dabraniif Oromiyaa goolaa jiruuf furmaata laachuuf kaayyeeffatee mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu marsaa lammaffaaf Tanzaaniyaatti gaggeeffame waliigaltee malee xumuramuun isaanii yaadatama. Sun ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin karaa nagaatiin akka galaniif waamicha taasisaati ture. Rakkoo nageenyaa naannichaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduu jiran furuuf onkololeessa 11 bara 2024 naannoon Oromiyaa jaarmaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irraa adda ba'uu labse waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa waliin marii nagaa gochuun garaagarummaa jiru furuuf qophii ta'uu ibsuu gabaasuun keenya ni yaadatamaa ji'a addis istaandard gabaasa isaatiin. Erga kun ta'ee gurraandhala 2024 mootummaan Oromiyaa garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irraa addaan ba'e waliin waliigaltee nagaa mallatteessuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee waraana bilisummaa Oromoo irraa adda ba'e kan ajajaa zoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaa isaan durfama waliin waliigaltee mallatteessuu beeksisee ture. Bal'inni waliigaltee pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa duraanii sanyii nagaa isaa jidduutti mallattaa'e kan hanga ammaatti ifatti hin labsamne. Gamtaan Afrikaa fi IGAD waa'ee filannoo Itoophiyaa ilaalchisee ibsa jalqabaa kennanii jiran. Dursitoonni garee taajjabdoota IGAD fi Gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo waliigalaa torbaffaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa taajjabbii isaanii kan marsaa jalqabaa ibsanii jiran. Dabalata oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Gamtaan Afrikaa fi IGAD waa'ee filannoo Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baase. Dursitoonni garee taajjabdoota IGAD fi Gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo waliigalaa torbaffaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa taajjabbii isaanii kan marsaa duraa ibsanii jiran. Taajjabdoonni kunneen filannoo irratti qajeeltawwan filannoo idil addunyaa fi teekinooloojiiwwan haaraa hojiirra ooluu taajjabneeti jirraa jiran. Hirmaannaa uummanni filanicha irratti taasises dinqisiifachuu ibsanii jiran. Dursituun garee taajjabdoota IGAD Dr. Speziweza Kaabuzeen biyyoota adda addaa keessatti filannoowwan hedduu taajjabuu eeranii garee cichoomina uummanni Itoophiyaa taasisee adda ta'uudha ibsan. Biyyoota hedduu keessatti filannoo hordofnee jirra, garuu uummanni Itoophiyaa buufataalee filannoo hedduu keessatti namoonni sa'aatii ganamaa irraa eegalee hanga halkan walakkatti dhaabbatanii bakka bu'oota isaanii filachuun obsaa fi naamusa dinqisiisaa ta'e agarsiisa jiran. Filannoon kun uummanni adeemsa dimokiraasii irratti dammaqinaan hirmaachuu agarsiisee jiraas jiran. Dubartoonni qaama miidhamtootaa fi manguddoota dabalatee hawaasni hedduun filannicha irratti hirmaachuu taajjabuu siman. Kana malees hojii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gama hubannoo kennuu fi filannicha milkeessuuf taasises faarsaniiti jiran. Dhaabbileen hawaasa siivilii 169 filannoo ilaalchisee hojii hubannoo uumuu irratti bobba'uun hojjetaa turus himaniiti jiran. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaas yeroo walfalmii dhaabbilee siyaasaaf kennuun filannoo kana irratti iftoominni guddaan akka uumamu taasisuus himanii jiran. Haa ta'u malee hirmaannaa dubartootaa fooyya'insa agarsiisuuf lakkoofsi kaadhimamtoota filannoo fi hooggansa keessatti ammallee gadi aanaa ta'uudha himan. Kanaaf sirna dubartootaa fi dargaggoota jajjabeessuu akka diriirsan mootummaa fi paartilee siyaasaaf waamicha taasisanii jiran. Guyyaa filannoo naannolee Oromiyaa, Amaara, Sidaama, Sumaalee, Kibba Itoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessa naanna'uudhaan buufataalee filannoo 208 daawwachuu isaanii filannichi karaa sirrii ta'een gaggeeffamuu dubbatan. Haa ta'u malee rakkooleen nageenyaa naannoo Tigraay keessa jiruu fi naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa bakka muraasa keessatti filannoon akka hin gaggeeffamne taasisuu isaaniis hubachuu ibsanii jiran. Dursaan garee taajjabdoota filannoo Gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Keenyaa duraanii Uhuruu Keenyaataan hojii mootummaa Itoophiyaa dimokiraasii cimsuuf hojjetaniin dinqisiifadhaa jee. Adeemsi filannoo waliigalaa Itoophiyaa adeemsa seera Itoophiyaa fi sadarkaa idil addunyaa kan hordofe ta'uu isaa taajjabbii isaaniitiin mirkaneessuu gabaasa taajjabbii marsaa duraa kana keessatti ibsanii jiran. Adeemsi filannoo kun qophii isarraa ka'ee milkaa'aa ta'uu isaa kan ibsan Uhuruu Keenyaataan Gamtaa Afrikaa jala bultii filannootii kaasee qaamota dhimmi ilaallatu waliin mari'achaa turuu himanii jiran. Kenniinsa barnoota filattootaa ilaalchisee uummanni akkaataa sagalee itti kennuu irratti hubannoo sirrii akka argatu kan taasifame ta'uu fi qindoominni guyyaa filannoo ture filattootaaf haala mijeessuu isaa taajjabneeti jirraa jiran. Teekinooloojiin adeemsa filannoo keessatti hojiirra oolee keessumaa dargaggootaaf carraa guddaa uumee jira jechuunis dubbatan. Sa'aatii sagalee kenniinsaa dheerachuun filattootaaf carraa dabalataa akka uumee fi adeemsa sagalee kenniinsaa irratti qaama miidhamtootaa fi manguddootaaf dursa kennuun hirmaannaa lammiilee haala guddaan akka dabalu taasisuullee himanii jiran. Akkasumas hirmaannaa uummanni Itoophiyaa filannicha irratti agarsiisee fi itti gaafatamummaa guddaa bahuu isaa Uhuruu Keenyaataan jajanii jiran. Kun osoo kanaan jiru boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa buufataaleen filannoo hundi sagalee lakkaa'uu xumuranii bu'aan ida'amaa jira jee. Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa Milataa Warqaahiluu ibsa kaleessa kannaniin buufataaleen filannoo hundi sagalee lakkaa'uu xumuranii jiru jaan. Sagaleen buufataalee filannoo irraa walitti qabamee gara naannolee filannootti ergamuun hojiin walitti ida'uu hojjetamaa jiraachuus dubbatanii jiran. Kana malees hojii walitti ida'uu naannolee filannoo xumuramuun kan gara wirtuu mirkaneessuutti geessuuf naannoleen filannoo imala jalqaban akka jiranis ibsaniiti jiran. Hojiin ida'uu sadarkaa naannolee filannoo wayitee xumurame hojiin mirkaneessuu kan hojjetamu ta'us dubbatanii jiran. Itoophiyaan liqii haaraa doolaara miliyoona 468 argachuuf ijame. IMF tarsiimoo maallaqaa cimaa akka hordoftuu fi iftoomina gabaa sharafa alaa akka agarsiiftu gaafatee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF Itoophiyaan tarsiimoo madaala maallaqa cimaa akka hordoftu, iftoomina gabaa sharafa alaa akka fooyyessitu, walitti qabiinsa galii keessoo akka cimsituu fi mootummaan baasii of eeggannoon akka hoogganu gaafatee jira. Kunis kan ta'ee jiru yeroo biyyattiin sagantaa riifoormii deemaa jiru jalatti liqii dabalataa doolaara Ameerikaa miliyoona 468 argachuuf mirkanaa'ee jirutti kan dhiyaatedha. Waamichi kun kan dhiyaate erga hayyoonni IMF fi qondaaltonni Itoophiyaa sakatta'insa shanaffaa sagantaa liqii waggaa 4 irratti waliigaltee sadarkaa ogeessotaa irra gahanii booda. Tarkaanfiin kunis hooggansa olaanaa IMF biratti yoo mirkanaa'e maallaqa haaraa doolaara Ameerikaa miliyoona 468 akka gadi lakkifamu ta'uun ibsamee jira. Maallaqni haaraan kun yoo mirkanaa'e deeggarsa guutuu IMF sagantaa kanaan Itoophiyaaf kenne gara doolaara biliyoona 2.65tti ol guddisa. Kunis liqii waliigalaa adoolessa bara 2024 mirkanaa'ee doolaara biliyoona 3.4 keessatti hammatama. Haala kanaan wal qabatee IMF'n tasgabbii maakroo diinagdee fiduuf qajeelfama tarsiimoo cimaa hordofuun itti fufuun barbaachisaa ta'uu ibseeti jira. Qaala'insa jireenyaa to'achuuf tarsiimoo maallaqaa gadi qabame hordofuun dirqama akka ta'ee fi iftoomina gabaa sharafa alaa caalatti fooyyessuun dhiibbaa alaa madaalsisuuf murteessaadhaas jee. Akkasumas galii keessoo guddisuu fi baasii sirnaan hoogganuun diinagdee fiduuf dhiibbaa baasii haaraa deebisuuf gargaara jee.
Itoophiyaan qajeelfama IMF hin deeggaramuun baasii taaksii meeshaalee gara keessoo galan kan liqii haaraa fi abbootii qabeenyaa alaaf jiru hir'isuu fi hambisuu irratti xiyyeeffattee hojjetaa jirti. IMF'n dabalataan fooyya'insa caasaa ariifachiisuun guddina damee dhuunfaan durfamu deeggaruuf haala mijaan daldala fooyyessuu fi jabina damee faayinaansii riifoormii jabaa ta'e dhimmoota dursa kennamuufii qaban ta'uu ibsee jira. Sakatteensi shanaffaan kun kan dhufe yeroo Itoophiyaan liqii ishii deebistee madaalsisuuf dhimma deebisanii argachuu fi irratti marii gochaa jirtutti ta'uu isaati. Haa ta'u malee adeemsi kun danqaa keessa kan seene waggaa ta'u gareen abbootii qabeenyaa idil addunyaa yaada fooyya'aa mootummaan dhiyeesse erga fudhachuu didanii booda Itoophiyaa irratti murtii seeraa hordofaa akka jirantu himame. Haalli dinagdee Itoophiyaa yeroo jiddu galeessaa keessatti gaarii ta'uu danda'a jee kan amanu IMF'n riifoormii kana cimsuuf tasgabbii maakroo dinagdee mirkaneessuuf guddina ariifachiisaa fiduu fi hiyyummaa hir'isuu waggoottan dhufan keessatti baay'ee murteessaa akka ta'u irra deebi'ee uummataaf beeksisee jira. Dhaabbanni maxxansa jaakiin murtii abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa hayyama hojii addis istaandard haquu mormuun himata mana murtiitti banee jira. Bal'inni oduu tanaa akka itti aantutti isiniif dhiyaata. Dhaabbanni maxxansaa jaakiin murtii abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa hayyama hojii addis istaandard haquu mormuun himata mana murtiitti bane. Dhaabbanni maxxansaa jaakiin paablishiingi PLC jedhamu kan itti gaafatamni isaa murtaa'ee fi abbaa maxxansaawwan addis istaandard ta'edha. Tarkaanfii abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa yookaan Itoophiyaa Miidiyaa Awutooritii waraqaa ragaa galmee hojii dhaabbatichaa haquu fudhate mormuun mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha dhimmoota bulchiinsaa irratti iyyannoo seeraa galchuu beeksisee jira. Jaakiin hamma manni murtii dhimma ijoo irratti murtee xumuraa kennutti raawwiin murtoo Itoophiyaa Miidiyaa Awutooritii akka dhaabbatuuf iyyannoo ittisaa gaafachuu isaas dabalee mirkaneessee jira. Ibsichis dhimmi kun yeroo ammaa kana mana murtii falmiin isaa dhiyaatee jira jee. Tarkaanfiin seeraa haala kanaan dhiyaate kun abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa gurraandhala 24 bara 2026 ibsa baaseen waraqaa ragaa galmeessa miidiyaa marsariitii addis istaandard yeroo masanii kaasee haqameera jee erga labsee booda. Abbaan taayitichaa ibsa isaa yeroo sanitti baaseen ibsichi naamusa miidiyaa seera Itoophiyaa akkasumas dantaa biyyaalessaa fi uummataa balarra kan buusan gabaasaalee irra deddeebanii tamsaasanii jiran jechuun komatee ture. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa dabalataan akka jeetti miidhaawwan dhalatan jamanis kunis sochii hordoffii isaa fi ijjataa fi akeekkachiinsa miseensota uummataa irratti deddeebamee dhiyaateen kan adda baafamedha jee. Ta'us abbaan taayitichaa gabaasaalee yookaan tarkaanfiiwwan kam irratti hundaa'ee murtee kana akka dabarsee sirnaan hin ibsine. Ibsa kana hordofuun yeroo gabaabaa keessatti komii dhiyaate kanneen kan haala gulaalaa olaanaa maxxansaalee addis istaandard Yoonaas Kadir addis istaandard abbaa taayitaa bira akeekkachiisa seeraa dhimma kanaan wal qabate gonkumaa isa bira akka hin beekne dubbate. Himanni addis istaandardiif akeekkachiisa irra deddeebiin kennameera jiru ragaa sirrii irratti hundaa'ee miti jechuun dubbatan obbo Yoonaas Kadir. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa seeraan mana hojii oduu addis istaandard dhimma miidhaa yookaan tarkaanfii raawwii kanaan dura dhufee ilaalchise yeroo kamittuu akeekkachiisa kennee hin qabu jechuunis obbo Yoonaas ibsanii jiran. Dhaabbanni maxxansaa jaakiin mirga isaa eegsisuu fi adeemsi seeraa sirriin akka hordofamu taasisuuf filannoowwan seeraa qorachaa akka jiru dabalatee eeree jira. Ibsi garee seeraa jaakiin irraa kaleessa ba'een murteen kun adeemsa bulchiinsa sirrii fi seera qabeessa ta'e kan hin hordofne ta'uu ergaa adda baafatee boodaa jee. Dhaabbatichi jalqaba iyyannoo komii abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa fi boordii daayiriktaroota abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaaf galchanii akka turan eeree jira. Ta'us abbaan taayitichaas ta'e boordiin isaa iyyannoo dhiyaateef kanaan dura deebii waan hin kennineef dhaabbatichi caamsaa 7 bara 2026 gara mana murtiitti deemuuf akka dirqame ibse. Dhaabbanni jaakiin tarkaanfiin abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa labsii adeemsa bulchiinsa federaalaa lakkoofsa 1188 muraa bara 2012 labsii miidiyaa lakkoofsa 1238 bara 2013 labsii miidiyaa fooyyee lakkoofsa 1374 muraa 2017 heera mootummaa Riippaabilika Dimokiraataa Federaalika Itoophiyaa fi waliigalteewwan mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaa raggaasisteen kan wal faalleessuudha jedhuun morme. Dhaabbanni maxxansaa kun kanaan dura gurraandhala 25 xalayaa boordii daayiriktaroota abbaa taayitichaaf barreesseen murtee abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa mormuun haqamuun kun aangoo adeemsa abbaa taayitichaa olitti kan raawwatamee fi seera miidiyaa Itoophiyaa keessatti dhoorkaawwan jiran kan diiguudha jee. Jaakiin dabalataan akka ibsetti addis istaandard kan socho'u dhaabbata dhuunfaa seeraan galmeeffamee fi ministeera daldalaa fi industirii irraa ragaa daldalaa fi hayyama daldalaa qabu. Jaakiin dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamni isaa murtaa'ee ni jee. Kanumaan wal qabatee tarkaanfii raawwii kamiyyuu miidiyaalee hawaasummaa uummata irratti maxxansuun dura seeraan dhaabbata hayyama qabu kanatti kallattiin beekamuu qaba ture jee. Guyyuma sanitti gareen gulaalaa addis istaandard ibsa uummataaf baaseen beeksisa dhiyaate kanaan akka maxxansichi hojii isaa itti fufuuf akka jiru mirkaneessee ture. Nuti waggoota 15 dabran keessatti haala raawwannaa gaarii fi itti gaafatamummaa qabuun hojii keenya hojjechaa turreessi jee. Ammas qunnamtiiwwan seeraa sarara dhimma kanaan wal qabatan karaa qajeelfama dhaabbatichaa sirrii ta'een deebii itti kennina jechuun turan.
Ibsichitti dabaluun uummataaf odeeffannoo dhiyeessuun carraaqqii eeyyama dhuunfaan kennamu miti seeraan kan eegame tajaajila uummataatii jedhee jabeessee mormee jira. Murtiin abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa kun dhaabbata mirga namoomaa, paartiilee siyaasaa, waldaalee miidiyaa fi dhimma bilisummaa miidiyaalee hordofan dabalatee Human Rights Watch, CPJ fi RSF irraa qeeqa jabaa fidee jira. Kanaanis RSF Itoophiyaa gabaasa haala miidiyaa waggaa 2026 irratti sadarkaa 148ffaa irra kaa'atee jira. Ibsa kaleessa ba'een jaakiin labsii adeemsa bulchiinsa federaalaa lakkoofsa 1183 muraa bara 2012 kan ba'eef tarkaanfiiwwan bulchiinsa mirgaa fi dantaa namootaa tuqan haala seeraa fi qajeelfama adeemsa sirrii hordofeen akka gaggeeffaman mirkaneessuuf ta'uu irra deebi'ee eeree jira. Dhaabbatichi labsii miidiyaa lakkoofsa 1238 muraa bara 2013 wabeeffachuun seerri barbaachisummaa yaada ofii walabummaan ibsachuu fi mirga miidiyaaf akkasumas sirna dimokiraasii ijaaruu fi itti fufsiisuu keessatti gahee miidiyaaleen qaban beekamtii akka kennu dubbatee jira. Ibsichi akka jedhutti jaakiin tarkaanfiin abbaa taayitichaa seeraan ala ta'uu fi kunis bilisummaa ibsaa fi maddeen miidiyaalee irraa ittisa uumedha jedhee mormii seeraa dhiyeesseen. Dhaabbanni maxxansaa kun dabalataan akka falmutti dhimmi kun falmii mana hojii tokko qofa miidhuu osoo hin taane Itoophiyaa keessatti qajeelfama miidiyaa fi olaantummaa seeraa irratti yaaddoo bal'aa kan uumuudha jedhe. Helikoptarri humna waraanaa UK kufee caccabuun namoonni 3 lubbuu dhabuun dhagame. Miseensonni humna waraanaa UK Royal Navy 3 balaa helikoptara osoo isaan iddoo Daavon jedhamutti shaakalarra jiranii dhaqqameen lubbuu dhaban. Balaa kanaan miseensonni waraanaa Royal Navy 3 yeroo shaakala helikoptara waraanaa kufee caccabe kanaan lubbuun isaanii dabre dubbii himaa Royal Navy gadda isaanitti dhagame ibsan. Maatii miseensotatti dhimmi kun himamuus odeeffannoon dabalataa gadhiifamuun dura yeroon akka isaaniif kennamu gaafataniiti jiran. Dubbii himaa Royal Navy kun itti dabaluunis qalbii fi yaada keenyaanis maatii miseensota du'anii waliin jirra jedhan ibsa isaanii kanaan. Muummeen ministeera UK Keir Starmer yaada fuula X isaanii irratti maxxansaniin balaa kana baay'ee gaddisiisa jechuun maatii fi hiriyoota miseensota lubbuu dhabaniif jajjabina hawwanii jiran. Hoogganaan humna waraana UK General Gyawain Jenkins kun hawaasa humna waraanaa hundaaf rifaasaadha jedhan. Helikoptarri waraanaa balaa mudate kun Merlin MK4 jedhamee akka beekamus himameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya Shabboo Miidiyaa irraa oduun har'aaf isin qindeessine kana fakkaataa Anshamsuu Bashirii qophiileen Shabboo Miidiyaa itti fufanii nagaan tura.